kan de wo kana magutu cina tinti su da beji lu fadar ilman kiya singa da gaba na nu fade konfu nim malaka na gargara sakani ko soti Kitaakiin warneen ginatti hin kennine qaama kiyya isinirraa mulqee isinitti agarsiisuu qaba. Namni goota addunyaa kanarraa jetee faarsuu qabdu silaanaa dhagaruu sadarkaa kiyya gabbuuste. Rakkattu ilmaan sadaqaadhaan guddatte naan jettu. Ani sibiila gara garaa kiyya keessa qabadhe tan akkas fuuldura keessa. Kun hundi ilmoo kiyya galmaan gaachuudhaaf sii galeemti. Kaisina ramatu makati ya nyata udah kisah nih fuang hasan kabu jaya kisah yomu yuha gaga duel budam badu afu nani lai sini ninjaru ista isin nanja tanun dai satu amu animam barre ilman kiya ku gafa isin galman ke sena ke sanitini isni bi media kana na batenu tu media rabase dagar se be kam kisna kan ne rabb na kan ne ma ko te si be kam tina kan ita gafa ilman kana ga dusra isa ba media na base sira isa batu na basu batu rabbin na base ilman kiyan na base tapi si orang kayak salah pushan argat si ana bar sena ki ya rabbi adunya ratti nagal me samale si nagal me si te istiamo lene menam አይደለም ብርቄም አይደለም አን ilman ki ya farras borus ana motu rabbi ki yatti kakadhe oso lubbuudhaan jiru ilman ki biyya galtee barumsa hin dhabdu taana laal ana mo biyya kana isin ko barra sponsora na dalaysiisaa jiru mal jettan Gafa ani finno dam yo isaan wali garu bata mallaqni oromoodhaaf deebi'a jettee bar ani ko gafa mallaqa kana gafa mallaqa sponsora kana walitti qabu osoo dhiigaa kisu baadhaa burguutu asirra ta'ee jechuudha osoo isin arrabsidanu mubarak tammaatee doolaar soddomaa sponsora ittiin galba osoo garaa kiyyatti nyaatin ilmaan kiyya waan aannan ittiin bitu osoo qabaatu namni tokko ilmoo dhadhabe geessee yoo inni kenna yookaan jaarsatti gadhee badaa garuu ilman kiyang gamangga dade amara promo garadhe jechu beri sadi beri afuri mole kabaden sponsor garo ismalya tawara sponsoran muda lagu mara ambil biltani wani sinjata sin of bek angaru maka kesa na rabbi namo jeza kesa ni sini fakafal angonin kabaytani maka kenya balle sankan ango kana rabbi sin rafuchu dada na ana ilman kiya maka ballesu rabbi guya kiamat sin kenna anoma takalle wani sin jedulle hin qabwa Ifan sifo ila boletti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boletti wanti sifo cisus tokko illee hin jiru dhugaadha wanta deemaa jiru wanta hojjetamaa jiru har'a miti nuti kareessa argaatiin turre namni keenya nama cadhise nama gadhee kabaja qabu nama ilmoo fi guddifatu yeroo baay'ee irratti dula imboo wanti sifo cisu hin jiru ani waa hedduu nan arga koomantis nan arga jecha namaas nan arga imboo boletti ati ammoo kenna rabbi sii kenne wanti rabbi sirraa hir'isu tokkos hin jiru dhugaadha Atara yola ale ummata kana hunda ora social media kan fayyadamu kana irra heddu isaaniiti gadi haddaadha ilmaan heddu qabda jecha fedhan yoo si jedhan taate kenna bisii kenne namni sirraa deeffatu tokko sin jiru hadda oromooni maqaa quba namatti qabu malee nama ilmoo ofii mali sin gedde arga jira waa heddu hojjechaa jirtani waa heddu dalagaa jirtani rabbi sodaadha irraa gora akka dhumaatee illee irraa gora allee nama keessa akka nama tokkotti nama keessa naqeen gaafatu jira kanaaf ati hadda leew taate boru leew taate eenyu yoo haati jiraata akka ni rakkatti maahi rakkadhaan jedhin haadha dhiiraa takka kana siin jechuun akka ati nama jabduu taate akka ati gartee nama kabajaa taate akka nama qabeenya taate beek ilmoo afur guddisuu jechuun hadda namni ilmoo takkatti akka itti guddisuu dhabe dhagaamu katti bu'ee ittiin xiqqaatee maatii ofii xiqqeessee gadi ba'ee karaa rakka gatee deemee jiru ni jira hadda ilmoo afur bakka takkatti guddisuu ka abbaan jaraa biran jire hundi keessanuu ni beektan jara keenya jiraattu irraa gora rabbi sodaadha isin hin kanne gadi baate isinuu attu isin arganne gargaartee galee gargaartee dhufa ilmaan kiyya balarraa bu'an ila sifati yalisi dhageeffadhu ilmaan nama dhugaadha ila dhage imbooni ati haadha dhiiraa wanti takkatti hin beeku qabdu kaleessa illee siin jedheetiin jira ati haadha warroota miidiyaa kana gobbarra deemee gatee warra ajaasira uduuban kana walitti hin dhufu haadha ilmaaniiti baratti haadha rakkate bagga rakkatte ilmaan kana hojii rakkatte ilmaan tun eenyu yoo qabeenya haadha ilmaan oromoo harkaa qabdu kana ol situ dhaaba jechuudha qabeenya dhabdes qabeenya dhabdee malee ilmaan guguddoo ilmaan babbareeda ilmaan gartee akka mootummaatti guddise tana qabdati ooma keetti dhadhutti gammadee waan barbaadee haasa obboleettiiti Haadha sirra deemu ilmoo takkatti argachuu dhabe umrii fi waggaa 50 lakkoofsiisaa jira bar ni feen warroota waan kana dagan warroota waan kana inaafaadha kun inaafa namaati bakka hin qabaatin haadhallee borullee yoo taate kabaja qabdu ilmaan oromoo si jaalatti
warra waan beekne bira of qabdee jiruu kan kee boo'ichaan illee sammuu kan kee hin dhiphisin amma qabnuun si bira jirra du'aa'eedhaan si bira jirra. Salaamu alaikum. Shabakaan kiyya jeeqaa jira moo keessantu jeeqaa jira? Wanni ati beekuu qabdu Sirriitti keessan jiru. Saayinaa fagaatuu jechuudha. Nama hin beekne nama maaliif hin beeknetti duti malee nama beekutti hin kaatu. Kanaaf ati jabbii keenyaa ammallee rabbi si haa jabeessu rabbi si haa gargaaru of qabi. Boona sagantaa kenna geessisaa? Mataa kan kee nama gammachiisin. Yoo xalanni gammadu nuti immoo siif gaddinaa qalbiin nu quba. Kanaaf akkuma gonkumaa tasa hin boo'een himimmaan hanqi nama hin taaneef himimmaan hin buusan. Dubbiin nama bochisa garuu boo'uu hin qabdu ati. Beekaaniif hayyuun si faana jira. Walaalaa faana hin dhamahin, walaalaa faana hin tuqamin. Kan nama xiqqeessu kan jiru namaa waan nyaa'u nama waan beekne malee namni waa beeku yeroo kamuu nama faana jira. Kanaaf ati immoo ilmaan hankiila rabbi siif haa guddisuu bakka gaarii rabbi siif haa gahu. Gaafa namni kara tokko balbala sitti cufu rabbi immoo bakka hedduun balbala akka sii bane beeki. Gaafa ilmi namaa balbala tokko sitti cufu rabbi gara hundaan balbala sii baneeraa beeki. Kanaaf iyyuu jiruu kan kee rabbitti hirkisi rabbii kee kadhadhu nutillee si faana jirra inshaallah. Kanaaf boossii of hin dhiphisin wanti aan adaraa siin jedhu ilmaan keetiif jiraadhu ati. Rabbi waan tokko gaafa godhu khayrii dhumaa fi kanaaf abshirii yeroo kamiyyuu jabduu ta'e hammallee jabduudha obsa rabbi siif haa kennu siin jedha qaalii koo ani gamanuma yaadni koo kana namni biraa itti fufaa. Assalamu alaikum Rabbiin ofirratti sodaata warri haadha kana boochisu. Xiqqoo jeeqaa jira. Kama hundi keessan murtii godhadhaati namni fakkeenya haadha ilmaanii kana Mee carraan aganni maanya si dura jira na fakkaate. Okay, ifama koo yeroo muraasa qofa. Kanaafuu namni nama asirraa akka waan ta'eef haadha ilmaanii kana dhugaatti hasin baafii maallaqi kan taate irraa bu'a. Faayidaa isin hin qabu rabbiin biratti illee as gubbattee faayidaa isin hin qabu. Miidiyaan ajandaa miidiyaa kun yeroo muraasa hin dhaabbata waan ta'eef faayidaa isin hin qabu. Namni gargaaruu barbaadan immoo gargaaruu dandeessa waan ta'eef haadha ilmaanii kana bira dhaabannu waan isin barbaadde jechuudha. Sa'aatii isin barbaaddetti akka gargaarsa goonuuf barbaade. Kana waan ta'eef namni jechuudha nama hasabdan namni haadha ilmaanii kana jeetan nama ilmaan afuriitii miti jechuudha. Namuma kamuu jechuudha mirgi ilma namaa kamuu eeggamuu qaba akka ilma namaatitti jechuudha. Maaliif yoo namni balleessillee aboo balleessiteertaa karaan kun sirrii miti jedhanii wal gorfachuu qabdan malee isin Oromoon sa'aatii ammaa kana keessatti jechuudha. Ani feemasaa, ani meerkasaa, ani meenchasaa. Feemasi kan kee meerkasiin kan kee biroo jechuudha. Sochiin qabriin seenu waan ta'eef waan khayrii dalagattee waan khayrii karaa khayrii irra rabbiillee si jaalata namni illee si jaalata. Feemisummaan kan kee faayidaa qabu. This today borgarri ati deemtu hin jiru waan ta'eef feemisummaan baay'ee tokko dhugaa garuu wal gargaaraa, wal jaaladhaa, wal kabajaa, haadha ilmaanii kana bira dhaabbadhaa akka isiin hin rakkanne inshaallah jechuun namni yoo rakkate rabbiin zambii irraa dhiquuf malee jibbeeti miti nama kana jibbeeti kan rakkisuuf waan ta'eef zambii isaanii irraa dhiqu jira waan ta'eef inshaallah waan qabnuun bira dhaabbannaa deebinee akka gargaarru dasna dheeraa namni immoo